Maddi wal-dhibdee Israa'elii fi Iraan akkasuma Iraanii fi Ameerikaa maali? Iraanii fi Israa'el bakakkaa namtolchee walitti daddarbachuun addunyaa yaadaan lamatti hiraniiru. Lolli ba'aa giddu galaa kun ija addunyaa harkiseera. Inumaa waraana addunyaa sadaffaa kaasuuf sababaa guddaa ta'a jedhamee herregameera. Qophii faana keelloo keenyaarraan bal'inaan waa'ee basaasa Israa'el Moosaad akkasuma dhibdee Iraanii fi Ameerikaa gidduu waggoota dheeraa duraa qabee jiru isinii himna. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa qophichi kunooti. Ba'aa giddu galeessaatti qiyaamaan waraanaa teeknooloojiin dhanga'ame jabaatee itti fufeera. Balaa waraanaa kanaan lubbuun namoota hedduu darbuu danda'eera. Qabeenyaan hedduunis manca'eera. Waraana kana kan eegalte Israa'el hogganoota waraanaa Iraan irratti fuulleffachuun ajajoota waraanaa hedduu ajjeefteetti. Saayintistoota Iraan hedduus dhabamsiisteetti. Waa'illan gaggeessaa Iraan Ayatollah Khamenei hedduun isaanii haleellaa tibbanaan dhumaniiru. Haleellaa Israa'el hogganoota Iraan irratti taasifte jabinaan dhaabbata basaasaa Israa'el addunyaan akka dhaadessitu taasiseera. Biyyoota addunyaa irraa basaasa jajjabaa qabaachuun kan beekaman Israa'elii fi Ameerikaan biyyoota jalqaba irratti heeramanidha. Ameerikaan dhaabbata Central Intelligence Agency yookaan CIA ka jedhuun addunyaa irratti bobbaaftee odeeffannoo sassaabbataa oolti. Israa'el ammoo dhaabbata Mossad jedhamu hundeessuun hojii siyaasaa jabaa dalagdi. Inumaa Mossad basaasota addunyaa warra ciccimoodha ka jechisiisu diina Israa'el biyya kam keessatti adamsanii ajjeesuu danda'u isaaniiti. Haleellaa tibbana Iraan irratti fudhatteen bulchiinsa Iraan wal shakkisiisuu dandeesseetti. Inumaa hanga gola isaaniitti odeeffannoo isaanii sassaabbachuu kan agarsiisu xiyyeeffannaan yeroo wal fakkaataatti saayintistootaa fi ajajoota waraanaa Iraan dhabamsiisuu isheeti. Waa'ee Mossad kana ilaalchisuun maxxansaaleen miidiyaa hawaasaa hedduun yaada adda addaa kennuuf dirqamaniiru. Inumaa haleellaan tibbanaa namoonni waa'ee Mossad intarneetaa fi kitaabilee sakatta'anii akka dubbisan taasisuun oolle. Namni Gammachuu Girmaa jedhamu fuula dhuunfaa isaa irratti seenaa basaasaa Mossad hanga ta'e ibsuu yaaleera. Qabeenyaa Israa'el qabdu keessaa kan yeroo hundumaa na dinqu dhaabbata Mossad jedhamu kanadha jechuun ajaa'ibsiifachuun eegala. Dhaabbanni kun kan hundeeffame bara 1949 bulchiinsa Piraayim Ministeerii isaanii jalqabaa Daavin Ben Guriyooniin ta'uu isaa ibsa. Bara 2020tti ka gabaafame hojjettoota 7,000 ol ka ta'an qabu yoo ta'u waggaatti baajeta doolaara Ameerikaa biliyoona 2.5 oltu ramadamaafi. Opereeshiniiwwan muraasaa fi dinqisiisaa dhaabbanni kun ittiin jajamu keessaa ka jalqabaa opereeshinii Daamaaklos yookiis opereeshinii Daamaaklos Mossadii fi saayintistoota Naazii bara 1962 Misrii yaaliiwwan misaa'ilaa lafa dheeraa deemee rukutuu danda'u hojjechuun bakka pireezidaantiin Gaamaal Abdul Naasir argamanitti agarsiisaaf dhiyeessite. Kun immoo Israa'el yaaddoo hamaa keessa ishee galche. Rokkeettiiwwan kun V1 fi V2 ka jedhaman Jaarmaaniin yeroo waraanaa addunyaa lammaffaa gara Ingiliziitti ka dhukaafteen tokkuma ture. Rokkeettiiwwan kunneen gammoojjii Misir keessatti saayintistoota Jarmaniin hojjetamuusaa Mossad bira ga'a. Opereeshinii kana milkeessuuf nama Mossad itti fayyadamee fi akkamitti akka inni itti fayyadametu nama raajeffachiisa. Innis Otto Skorzeniis jedhama. Otto Skorzeniin komaandara SS ta'uu isaarra darbee hoogganaa koomaandoo Naazii ta'uun gootummaa baay'ee hojjeteen Hitler irraa badhaasa hedduu nama fudhatee ture. Otto Skorzen Mossad waliin hojjechuuf walii galuu isaan dura duula furmaata dhumaa Yihuudotaaf jedhu keessatti hirmaachuun yakkamaa baay'ee barbaadamu waan tureef galmee yakkaa sanarraa akka isaaqaniif Mossadiif gaaffii gitaa dhiyeessa. Garuu dhaabbanni yakkamtoota kana funaanee seeraaf dhiyeessuu yaada Otto Skorzenii galmee yakkaa irraa haquu jedhu kana Mossadiin isaaf dhiyaate fudhachuu dide. Dhumarratti Mossad dookimentii sobaa hojjechuun galmee yakkamtootaa sanarraa akka haqame isatti agarsiisuun gara Israa'elitti fudhata. Utuu hin turin saayintistoota Jarmanii Misriin qacartee keessaa tokko ka ta'ee fi hoogganaan pirojektichaa akka ture Heenis Kiruuger Muuniik keessatti ajjeefame. Kana ka godhe Otto Skorzenis ture. Otto Skorzenis saayintistoota Misriif hojjetan sana dabarsee kennuun ajjeesaa tureera. Garee opereeshinii Mossad kana qindeessee hoogganaa akka ture Yishaaq Shaamir boodarra Piraayim Ministeerii Israa'el ta'eera. Inni lammaffaa Muuraal Opereeshin bara 1956 Morookoon Faransaay irraa walabummaa ishee yeroo labsiteetti Morookoon kaaba Afrikaatti biyya lammii Yihuudotaa akkasumas kanneen biroof lammummaa fi beekamtii guutuu kennitee ishee hangafaa turte. Haa ta'u malee
lammiiwwan isheen lammummaa kenniteef kunniin Morookoo irraa gara biyyoota birootti akka hin godaanne dhorkamanii turan. Bara 1961tti uggurri kun kaafamus Yihuudoonni Morookoo jiraatan yaaddoo keessa seenuun gara biyyoota akka biraa fi Israa'elitti godaanuu baay'ee barbaadu turan. Dhaabbattoonni biyya alaa Morookoo keessa jiran lammiiwwan biyya biraa gargaaranii alatti baasuuf dhorkamanii turanis Moosaad lammiiwwan Israa'el baay'ee Morookoo keessaa baaseera. Opereeshiniin kun kan geggeeffame lammii Yihuudaa lammummaa Ingilizii ka qabu Siwiizerlaandii keessa ka jiraatu Daavid Liitimaan nama jedhamuun ture. Innis akka dhaabbata tola ooltummaatti ijoolleewwan Morookoo 600 gara Siwiizerlaanditti geessuun ayyaanaaf bashannansiisuuf ture. Marsaan jalqabaa akkuma Faransaayin ga'aniin hojjettoonni Moosaad Faransaayin jiran gara Siwiizerlaandii isaan fudhachuun maallaqa qisaasessuudha yaada jedhuun kallattiin gara Israa'elitti ergaman. Oduun kunis babal'achuu irraan kan ka'e Moosaadii fi lammiiwwan Israa'el Morookoo keessa jiraatan irratti dhiibbaa guddaa uumuun namoota 630 karoorfatan keessaa lammiiwwan 530 gara Israa'elitti imalchiisuun milkaa'aniiru. Gufuuwwan isaan mudateen opereeshinii kana yeroo gabaabaa keessatti dhaabuuf turanis baay'ee utuu hin turin opereeshiniin Yaachiin jedhamu eegaluun lammiiwwan Israa'el 100,000 ol ta'an Morookoo irraa gara Israa'elitti fudhatamaniiru. Inni sadaffaa opereeshinii Faayinaal jedhamu kan Adoolf Hiikmaaniin gaggeeffame. Yeroo Naaziin furmaata dhumaa jedhee Yihuudoota kaampii gubiinsaatti naqee yeroo fixaa turetti lammiiwwan Yihuudoota adda baasee walitti qabuun gara kaampii gubiinsaatti ergaa akka ture aangoodhaan Adoolf Hiitileritti dhiyoo ka ta'e Adoolf Hiikmaanidha. Naaziin akkuma injifatameen namoonni gocha gara jabeenyaa sana raawwachuu keessatti qooda fudhatan qabamanii seeratti akka dhiyaataniif murtoon ba'e. Adoolf Hiikmaanis qabamuun mana hidhaa seene. Garuu tunturiin mana hidhaatii miliqee bahuun eenyummaa sobaa moggaafachuun Jarman keessa jiraachaa erga turee booda Awustiraaliyaa fi Xaaliyaanii irraan darbuun Arjentiinaa seena. Maqaa sobaa Riikaardoo Kilimeenten jedhamu moggaafachuun Arjentiinaatti dhaabbata konkolaataa Meerchidiis keessatti qacaramee maatii isaa wajjin jiraachaa ture. Guyyaa keessa ilmi isaa intala maatiin ishee lammii Yihuudaa ta'an wajjin hiriyaa ta'ee wal jaallachuu eegalan. Ilmi isaa waa'ee maatii isaatii jaalallee isaatti yeroo himu abbaan isaa biyya Jarmanitti goota akka turee fi Yihuudoota fixuu keessatti ga'ee guddaa akka taphateetti hima. Oduun kun abbaa intalaa bira ga'uu isaa hordofee abbaan ishee isa ta'uu akka hin oolle Moosaadiif odeeffannoo kenna. Moosaad xiyyeeffannoo itti kennee qorannoo yeroo dheeraaf isa irratti taasiseen isa ta'uu isaa mirkaneeffata. Muummichi ministeeraa Israa'el yeroo Adoolf Hiikmaan qaamaan qabamee Israa'el akka geeffamu ajaja dabarsa. Adoolf Hiikmaaniin akkamitti jiraatti Israa'el akka geeffamuu fi kun hundi guyyaa akkamiirra gaggeeffamu akka qabu karoorri ba'a. Kana dura balaliin xiyyaaraa Israa'elii fi Arjentiinaa gidduu kallattiin waan hin jirreef isa kana eegalchiisuu akka barbaadan baasii kanaaf barbaachisu hundumaa Moosaad akka ramadu mootummaa Arjentiinaa wajjin haala mijeessa. Balalii xiyyaaraa yeroo jalqabaaf taasifame kanarratti lammiin Israa'el tokko akka baay'ee dhukkubsatee of wallaale fakkeessuun Adoolf Hiikmaaniin lilmoo adoochuu waraananii fuudhanii Israa'elitti qajeelan. Yeroo Moosaad opereeshinii kana qindeessee hojiirra oolchaa jirutti imbaasiin Israa'el Arjentiinaa jiru kabaja ayyaana waggaa 150ffaa Arjentiinaa kabajuuf hooggantoota biyyattii olaanoof imbaasii keessatti affeerraa nyaataa fi dhugaatii qopheessee waliin bashannanaa turan. Adoolf Hiikmaan Israa'eliin erga ga'ee fannifamee ajjeefame. Inni afuraffaa nama keenya Damaasqootti yookaas Elii Kohen. Elii Kohen Israa'eliin ergamee maqaa isaa Keemilaamin Tiyaabiitti jijjiirratee tujaara beekamaa of fakkeessuun hangaa'ota gurguddoo biyya Sooriyaatti siquun icciitaawwan gurguddaa biyyattii abalaarra buusan baasuun gara Teel Aviivitti gabaasaa ture. Keessumattuu waa'ee teessuma lafaa akkasumas meeshaawwan waraanaa Sooriyaan qabdu ajajoota waraanaa biyyattii shilkoomuun erga daawwatee icciitiiwwan kana hundumaa dabarsee Israa'eliif kenna. Keessumattuu affeerraa daawwannaa ajajooti waraanaa biyyattii yeroo yeroon taasisaniif itti fayyadamuun da'annoo loltoota Sooriyaa namni siivilii akka barbaadetti daawwachaa ture Kamil yookiis Eelii ture. Guyyaa tokko icciitiiwwan guurratee utuu biyya Israa'elitti dabarsaa jiru hiriyaan isaa ajajaa waraanaa biyya Sooriyaa itti dhufa. Baay'ee waan walitti dhiyaataniif balbalatti banuun ol seensisa. Ajajaan kun kutaa ciisichaa isaa seenuun waraqaa icciitii gurguddaa irra jiru lafatti argee kun maali jechuun gaafata. Waraqaawwan yaadannoo tokko tokko waan hin fayyadannedha jechuun haala. Guyyaa tokko loltoonni Sooriyaa qote bultoota Israa'el irratti dhukaasa banuun lolli jabaan eegala. Israa'el humna waraanaa qilleensarraa isheetii fayyadamuun
meeshaawwanii fi waraana Sooriyaa irratti dhiibbaa hamaa qaqqabsiisuu dandeesseetti. Shakkii tokko malee kun argame. Icciitiiwwan Eelii Koohen funaanee gara Israa'elitti erguun ture. Eelii Koohen nama baay'ee beekamaa fi akka barbaadetti abbootii aangoo biyyattiitti dhiyaatu ture. Garuu erga Sooriyaa fi Israa'el gidduutti lolli hamaan gaggeeffame, Israa'el miidiyaa biyya ishee fayyadamuun icciitiiwwan aangaa'ota mootummaa Sooriyaa gabaasuu eegalte. Yeroo kana shakkiin walii aangaa'ota biyyattii gidduutti uumamuu eegale. Pirezidaantiin Amiin Alaafis ajajaa humnaa waraanaa waliin ta'uun haasaa icciitii godhatanii nama kana godhu hordofuutti fuulleeffatan. Guyyaa tokko pirezidaantiin aangaa'ota gurguddoo walitti qabuun walgahii xiqqoo erga godhatanii namni tokko icciitii kana akka hin baafneef qajeelfama kennan. Garuu turin dhimmi walgahii isaanii kun miidiyaa Israa'el irratti darbe. Yeroo kana Eelii Koohen ija shakkiin ilaalamuu eegale. Hojiiwwan dinqisiisaa hedduu biyya isaaf erga hojjeteen booda dhumarra qabamuun Damaasiqoo keessatti fannifamee ajjeefame. Walumaa gala waan olitti tarreeffame hojiiwwan basaasaa Moosaad ajaa'ibsiisoo jedhaman keessaa isaan muraasa. Haalli kun cimina Moosaad addunyaatti agarsiisuuf duuban jenne. Gama kaaniin wallabdeen Iraanii fi Ameerikaa gidduu yeroo hedduu barootaas dhiyoo ni dhaga'ama. Maddi wallabdee jara kanaa maali ka jedhu akkasuma seenaa Pershiyaa durii fi Iraan ammaa irratti namni Nuraddin Luukee jedhamu waan dubbise irraa akka gadiitti barreesseera. Iraan biyya umurii dheertuu qabdudha. Dur Pershiyaa, Faaris jedhamuun waamamti ture. Uummanni garuu Iraanuma ofiin jedha. Bara 1935 Iraan jedhamuun waamamuu akka barbaadan ifatti waan dhiyeessaniif Iraan jedhamanii waamamuu jalqaban. San dura Pershiyaa jedhamuu ture. Pershiyaanonni ammoo Arabas miti. Humni ijoo addunyaa jaarraa 19ffaa fi jalqaba jaarraa 20ffaa akka turte Biriiteen fedha boba'aa olaanaa qabdi waan tureef Pershiyaa yookaas Iraan keessaa otoo barbaanne boba'aa hin namnu ka jedhuun qorataa isaanii tokko ka boba'aa barbaadu irratti beekumsaa fi ga'umsa qabu bara 1901 gara Iraanitti ergan. Mootonni Iraan yeroo san turan Qaajar daayinaastii haa ta'u jedhanii simatan. Qorannoo waggaa 8 fudhate booda bara 1908tti qorataan Ingilizii sun Iraan keessatti boba'aan iddoo itti argamu adda baasuu danda'e. San booda kaampaaniin Biriiteen yookaas Ingilizii ka boba'aa baasu Angiloo Pershiyaa Oil kaampaanii jedhee of moggaasee bara 1908 boba'aa baafachuu jalqabe. Bu'aa argatu irraas parsantii 10-15 qofaa Iraaniif kan kennu yoo ta'u, parsantii 85-90 akka ta'u ofiif fudhataa tureera. Warri Iraan yeroo san bulchaa turan gama hedduun dadhabaa waan dhufaniif loltuun isaanii rakkoo Reezaa Kahaan ka jedhamu bara 1921 fonqolcha irratti godhee Qaajar daayinaastii kuffise. Innis waggaa 4 booda mootii ta'uuf Reezaa Shah Pahlaviif jedhee of moggaase. Shah jechuun afaan isaaniitiin mootii jechuudha. Pahlaviif ammoo maqaa daayinaastii yookaas sirna abbaa gara ilmaa darbu ta'ee mogga'e. Reezaa Shah Pahlavi kun bara 1925 haga bara 1941 Pershiyaa yookaan Iraan biyya jabduu akka taatu hojjetaa ture. Maqaan Iraan jedhuttis bara 1935 ka deebisee isaa. Angiloo Pershiyaa Oil kaampaaniin sunis gara Angiloo Iraan Oil kaampaaniitti jijjiirame. Reezaa Shah kun akkuma boba'aa Ingilizii baafattuu itti dhiise san hariiroo gaarii Jarmanii waliin qabaataa tureera. Kun ammoo yeroo waraanni addunyaa lammaffaan itti jalqabamu waan tureef lamaan keessaa gara tokko goruun dirqama isaa ture. Inni kana gochuu hin dide. Ingilizii fi Raashiyaan otoo Jarman dursitee Iraan nurraa hin fudhanna jedhanii Iraan weeraranii qabatan. Booda Reezaa Shaas aangoo fedhummaan akka gadhiisu godhanii mucaan isaa Muhammad Reezaa Shah akka aangoo qabatu godhan. Iraan bara 1911 irraa kaasee sirna mootii heeraan bulu yookaas konstitushiinaal moonaarkii waan ijaarteef mootii jalatti paarlaamaa yookaas majliisaa fi muummicha ministeeraatu ture. Muhammad Reezaa Shah otoo bulchaa jiru sabboonummaan Iraan finiinee boba'aa dachii kennaa ba'u akkamitti Biriiteen yookaas Ingiliz ofitti fayyadamti jechuun qabsoon eegala. Sochii kanaanis filannoo bara 1951 tureen qabsaa'aan sabboonummaa kana leellisu Muhammad Masaadeq jedhamu muummicha ministeeraa ta'ee filatame. Filamee guyyaa 3ffaa irratti boba'aa Iraan keessaa Ingiliz baafataa turte hunda gara Iraanitti deebisee naashinaalizii godhee kun ammoo Biriiteen aarii fi morkaamaa keessa akka seensisu taasise. Yeroo sun ammoo yeroo gamtaan Sooviyettii fi Ameerikaan walgaarreeffannaa yookaas kooldiwaarii keessa turan waan ta'eef Ameerikaanis Muhammad Mosaadeq Iraan fuudhee gara garee Sooviyetiitti lixuu danda'a sodaa jedhuun humni tikaa Ameerikaa fi Biriiteen
CIA fi MI16 fonqolcha mootummaa Mohammad Mossadegh irratti qindeessuun aangoo qabatee ture waggaa 2 booda bara 1953 irraa kaasan. Jidduu bara 1953 haga 1979 Shah Mohammad Reezaa aangoo olaanaa itti kennuun Ameerikaa fi Biriteen Iraan harkatti galfatanii akka fedha isaaniitti oofaa turan. Boba'aa Biriteen dhabdee turtes fonqolcha booda deebifachuun cinaa Iraanii fi cinaa hafee ammoo kaampaanii ofiitiif kaampaanii boba'aa Ameerikaa fi Ingiliziif qooddatan. Yeroo kana mootummaan Iraan bulchaa ture kan Ameerikaan deeggaramuu fi naanneffamu ture. Kanaaf Israa'el wajjinis hariiroo akkaan gaarii fi cimaa ta'e qabaataa turan. Bara 1979 uummanni ni fincile. Fincila kanaan sirni mootii Shah Mohammad Reezaa kan Ameerikaan naanneffamu ni kufe. Shah Mohammad Reezaan aangoo dhiisee biyyaa baqate. Gaafas uummanni Iraan waan hedduuf fincile. San keessaa sirni ture ergamtuu biyyoota lixaati malee ka faayidaa fi birmadummaa Iraan kabachiisu miti. Safuu kenna ka seera amantaa Islaamaa irratti hundaa'e cabsee aadaa ormaa warra lixaa babal'isee cunqursaa hamaa fi dhiittaa mirgaa barootaaf nurratti raawwate ka jedhan isaan ijoodha. Mormii gara fincilaatti ce'ee kana ammoo barootaaf namoota kakaasaa turan keessaa tokko Ruholaa Muzeefi Kohemin yookaas Ruhel Khomeini jedhama. Inni hayyuu amantii yookaas fiqihaa Shi'aa ture. Bara 1960moota keessa adeemsa bulchiinsaa fi siyaasaa Shah Mohammad Reezaa ifatti mormaa ture. Booda dhiibbaan itti jabaannaan gara Iraaq baqate. San booda gara Firaansi baqate. Yeroo Iraaq tures yeroo Firaansi tures sagalee mormii waraabaa gara Iraan dabarsaa ture. Uummanni Iraanis ergaa isaa dhoksaan caqasaa ture. Haala kanaan Ruholaa Khomeiniin jaalalaa fi kabajaa guddaa uummata biraa argate. Shah Mohammad Reezaa biyyaa baqatee sirni isaa kufee torbee 2 booda Ruholaa Khomeiniin Faransaay irraa gara Iraan deebi'an. Uummannis jaa'ee simate. Akka hoogganaa isaaniitti ilaale. Baruma san Iraan keessatti sirna Shariyaa yookaas Islamic Republic ijaaruu fi dhiisuu irratti uummataaf riferendamiin dhiyaate. Uummanni dhibbantaa 98 ta'u Iraan Riippaabilika Islaamaa akka taatu sagalee kenne. Sabooda heerri ture binxinamee heerri haaraan barraa'ee raggaasifame. Heera kanaanis Ruholaa Khomeiniin aangoo murteessummaadhumaa yookaas Supreme Liiderii akka ta'u caasaan bulchiinsaa hojjetame. Iraan gara Riippaabilika Islaamaa Ayyaatolaan hoogganamtuutti ceete. Ayyaatolaa jechuun maqaa gulantaa olaanaadhumaa ibsu yoo ta'u, hiikkaa mallattoo Rabbii yookaas Sign of Allah jedhu qaba ture. Bara 1979 Ayyaatolaa Ruholaa Khomeiniin nama aangoo murteessummaadhumaa biyya Iraaniin of harkaa qabu ta'e. Murtee kennuu fi tarkaanfii fudhachiisuutti ka'e. Dubartoonni akka hijaaba uffatan, agarsiifni fiilmii warra lixaas akka dhaabbatu, aadaan lixaa akka shariyaa amantaa Islaamaatiin walitti bu'u akka dhaabamu, sirna barnootaa keessatti wanti aadaa lixaa leellisu akka dhaabbatu, boba'aa biyyoonni lixaa qoodan fayyadamaa turan dhiisanii akka bahan murtee kana fakkaatu hedduu murteessan. Hariiroo dippiloomaasii Israa'el wajjin qabaataa turanis addaan kutan. Beekamtii mootii duraa Israa'eliif akka biyyaatti kennee ture irraa mulqan. Israa'el weerartuudha malee biyya mitii jedhan. Sirna bittaa Tsiyoonootaa yookaas Zionistii Riijim jedhaa waamuu malee mootummaa yookaas biyya Israa'el hin jedhuu jechuunis labsan. Imbaasii Israa'el ka ta'e Teheraan jiru ni cufan. Qabsaa'ota Paalestaayin yookaas Palestine Liberation Organization'iif gamoo imbaasii Israa'el ture dabarsanii kennaniif. Hoogganaa adda bilisummaa Palestine ka ture Yaasir Arafaat waamanii kaloo imbaasii Israa'el ture alaabaa Palestine dhaabanii waliin suuraa keessatti ka'an. Hariiroo dippiloomaasii Ameerikaa wajjin qabaataa turanis ni addeessan. Imbaasii Iraan kan Waashingtan jiru ni cufan. Ayyaatolaan Ameerikaan seexana guddoo jedhanii barattoonni fincilaa turan ji'oota muraasa booda shakkii Ameerikaa yookaas CIA'n ammas akka duraa san foqqolcha gochuuf socho'aa jira jechuun imbaasii Ameerikaa akka Teheraan jiru weeraranii dippiloomaatota Ameerikaa 52 ta'an guyyoota 444 to'annoo isaanii jala oolchan. Ayyaatolaa Ruholaa Khomeiniin waan barattoonni godhan kana hin mormine. Fincila yookaas injifannoo isa lammataatii jedhanii jajan. Ameerikaan biyyoonni lixaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN qoqqobbii adda addaa irra kaa'e. Saniinis jilbeenfachuu didan. Uummanni biyyoota naannoo bahaa jiddu galaa Iraaq, Libaanon, Siiriyaa, Bahraanii fi kan kana fakkaatan jiru akka fincila Iraan irratti godhamee Riippaabilika Islaamaa ijaare kana biyya isaaniitti jalqaban Ayyaatolaan waamicha godhan. Mootummoota naannoo isaanii naasuu keessa seensise.
Saadaam Huseeniin Iraaq waggaa tokko booda bara 1980 Iraan irratti waraana jalqabe. Ameerikaanis hin mormine. Biyyoonni lixaa hedduu duuba Saadaam Huseen deeggaran. Saadaam Huseen lola irratti keemikaala summaa fayyadamuun dhorkamee fayyadamus injifachuu hin dandeenye. Waggaa 9 booda Iraanis otoo hin weeraramin, Saadaamis otoo hin mo'in waraanichi dhaabbate. Gaafaas Ayyaatolaan amma jiru pirezidaantii ture. Ayyaatolaa Ruwoo Kaameeniin bara 1979 haga 1989 bulchanii boqotan. Ayyaatolaa amma Ayyaatolaa Alii Kaameenii isaanii bakka bu'uun bara 1989 filataman. Iraan sagantaa niwukilaraa gabbisuu deeggarsa Ameerikaatiin bara mootii Shaa Muhammad Reezaa 1957 jalqabde. Fincila bara 1979 booda waraanni Iraaqis waan dhufeef xiyyeeffannoon hojiiwwan biraa irra waan tureefi beektota niwukilaraa yeroo saniitti waan hin qabneef Ayyaatolaa guddichi duraa sagantaa niwukilaraa gabbisuu irratti hin xiyyeeffanne. Ayyaatolaa amma jiran immoo Iraan meeshaa waraanaa niwukilaraa hidhachuu qabdi jedhee amana. Kanaaf sagantaa niwukilaraa gabbisuu dura dhaabbatee ture deebisee jalqabsiise. Dhoksaanis iddoowwan niwukilaraa itti gabbisan kabiroo ijaare. Booda warri lixaa irra ga'e. Keessattuu Ameerikaa fi Israa'el duunii argamna malee Iraan niwukilaraa hidhachuu hin qabdu jedhanii waggootaaf falmaa jiru. Ka'umsi lola torbee kanaas kanumarraa eegala. Kibba Teheraan gaarreen jalatti dhokatee ka jiru wiirtuun gabbisa yuuraaniyeemii Iraan sagantaa niwukilaraa ishee murteessaadha. Israa'el ammoo kana barbadeessuu feeti. Albuunni yuuraaniyeemii kan Afrikaa keessaa haalaan Koongoo keessatti argama jedhamu meeshaa waraanaa niwukilaraa oomishuuf haalaan gargaara. Bakka kuusaa albuudaa kana Iraan qabdu irratti fuulleffachuun Israa'el tibbanaa leellaa gaggeessaa akka jirtutu himama. Buurri niwukilaraa Foorodoo lafa jalaa awwaalamee ka jiru yoo ta'u, hanga yoonaa leellaan Israa'el bira ga'uu akka hin dandeenye himama. Ameerikaan garuu boombii guddaa wiirtuu kana barbadeessuu danda'u akka qabdu amanama. Tarkaanfiin kun fudhatamnaan lola ba'aa giddu galaa ammeessuu danda'as jedhama. Mancaatii uumuudhaaf iddoon kun meeshaa waraanaa boombii baankar baastaar jedhamu kan lafa jala seenuu danda'uun irratti qiyyaafatamuu qaba. Meeshaa waraanaa baankar baastaar kana ammoo Ameerikaa qofa qaba. Ameerikaan boombii kana Israa'elii laattee niwukilaraa Iraan dhabamsiisuun fedhii ishee isa olaanaadha. Ta'us rakkoo guddaan tokko ishee quunnama. Bakka kanaa leellaan addunyaa irratti biyyoonni waraanaan of ijaaran hedduun Ameerikaa aleeluu danda'u. Bakka gabbisa niwukilaraa kana saayintistoota Raashiyaa dabalatee ka biyyoota michuu Iraan ta'an akka jiran amanama. Saayintistoota ishee dhabuun Raashiyaa ammoo Ameerikaan kallattiin akka waraanatti seentu ishee taasisa. Haalli kun waraana addunyaa sadaffaaf ulaa bal'aa banuu danda'a jedhamuunis sodaatameera. Kuta'ee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp balaa fi bu'aa wiirtuu niwukilaraa Foordoo irratti ibsa kenneera. Baddeen garaa garaa miidiyaa michuu BBC ta'e CBC'tti akka himanitti wiirtuu kana laamsheessuun barbaachisaadha jedhaniiru. Osoo wiirtuun niwukilaraa kun Iraan keessa jiru, Ameerikaan michoonni ishee nagaa argachuun itti ulfaateera. Biyyoota hedduu olaantummaa argachuuf tuttuqaa waan oolaniif wiirtuun kun gabbataa adeemuun Ameerikaaf yaaddoo isa guddaadha. Kanaaf harka Israa'eliin wiirtuu kana dhabamsiisuu barbaada. Yoo Ameerikaan wiirtuu gabbisa niwukilaraa kana aleelte ammoo Kooriyaa Kaabaa fi Raashiyaa leellaa jabaa akka gaggeessuuf ta'an dhaadataniiru. Inumaa Kooriyaan Kaabaa sichi oomisha meeshaa waraanaa bakki itti shaakallu Israa'el ta'a jechuun dhaadannoo jamaa dhaadatteetti. Biyyoonni lixaa Israa'el yoo tumsan kanneen akka Chaayinaa, Kooriyaa Kaabaa, Raashiyaa fi kaan Iraan cina dhaabbachuu jabeessaa jiru. Waraanni kun ammasitti fufee jira. Maaltu itti aanee akka ta'u waliin kan ilaallu ta'a. Egaa dhaggeeffattoota qophii faana keelloo dhimma waraana ba'aa giddu galeessaa ilaalchisee qophiin qopheeffanne kun hubannaa naannicha irratti qabdan akka gabbisu shakkiin qabnu. Sagantaan har'aaf qabanne kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya torbeen hanga walitti deebinutti nagaannoo tura. Kallo Media.